Ministeerri muummee Abiy Ahimad ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo waliin mari'atanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo waliin bilbilaan mari'achuu isaanii waajjira dhimma alaa Ameerikaadhaan beeksisee jira. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Taabii Biruus ibsa kaleessa Bitootessa 27/2025 kennaniin Maarko Roobiyoon ministeera muummee Abiyyitti bilbiluudhaan haasa'uu isaanii ibsanii jiru. Mariin Maarko Roobiyoo fi ministeera muummee Abiy gidduu taasifame kun adda durummaan dhimmoota waloo biyyoonni lamaan dursa kennan irratti kan xiyyeeffate ta'u dubbiimaan waajjirichaa akeekanii jiru. Dhimmoota marii kana irratti kaafaman keessaa nagaaf tasgabbiin gaanfa Afrikaa dhimma dursa kennamuuf ta'u dubbiimaan kun ibsanii jiru. Akkasumas geggeessitoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf fedhii qaban irratti mari'achuu isaanii ibsameera. Maarko Roobiyoon biyyi isaanii Ameerikaan nagaaf badhaadhina Itoophiyaaf deeggarsa taasiftu cimsitee akka itti fuftu ministeera muummee Abiy Ahimadiif mirkaneessuu isaanii dubbiimaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa ibsa isaaniin beeksisanii jiru.